السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتني هردفتوني يوتيوب خيا را أرنودا تكاتو كوني سني كبدير في برنوني سنيس أبي تكو أبي سيرلوغا أفان أورومو يجودا نموني سيرلوغا أفان أورومو sirnaan qubeessuu afaan oromoo gabaabdumatti qubee afaan oromootirraa kaasee haga keeyyata barreessuutitti haga sirna tuqaatii fi hundumasaa irraa argattan jechuu abbii kanarraa asirratti akkuma agartanii abbiin kun seerluga sagalee irraa kaasee sagalee gareewwan jechoota gaalee fi ciroo himaa fi keeyyata ogbarruu waan adda addaa qabaa. Abbiin kun afaan oromoo namni qubee afaan oromoo baruu barbaadu waan asirraa dhabeen qabu hagana finnaan qubee afaan oromootirraa wanni asirraa hin jiru. Akkuma agartan jecha maqaa ibsa maqaa xumura ibsa xumuraa dudduube yookiin firoomse gaalee fi ciroo gaalee ciroo jee waan ifirraa hin qabne hin qabu. Abbiin kun namoonni qubeen afaan oromoo sirnaan barreessuu hoggaan jiru qubee afaan oromoo akka seera isiititti barreessuun isin dhibuu appilikeeshina kana buufattanii abbiin kun pilaastoorii irraa argattanii seerluga afaan oromoo jettaniituma itti barreessitanii seerluga afaan oromoo jettanii maqaan isaa kun asumarra jira. Maqaan isaa kanuma asirra jiru kanuma itti barreessitan seerluga afaan oromoo jettanii itti barreessitanii abbiin kun abbii ajaa'ibaati. Waan ifirraa dhabe hin qabu. Waan afaan oromoo namni qubee afaan oromoo baruudhaaf seerri qubee afaan oromoo baruudhaaf namni baratu hundi asirra jira jechuudha. Waan ifirraa dhabe hin qabu kun asirra jira. Akkuma agartan kunoo gaafiillee qabaa akka itti shaakaltan gaafiillee ifirraa qaba. Abbii akka ajaa'ibaa itti baruu dandeessan kana buufadhaadha. Akkuma agartan akka itti shaakaltan asirraa gaafa achi xumurtanii waan asirraa dubbiftan kana bakka itti yaaltan yaalii haja'u kanarraa argattanii asiin sagalee dubbiftayyuu ta'e sagalee san haala itti yaaltan asumarraa argattan jechuudha. Abbiin kun abbii ajaa'ibaati. Namoonni afaan oromoo abbiin kun nama hunda barbaachisa. Abbii kana buufadhaadha. Seera qubee afaan oromoo hunda bartanii akka ajaa'ibaatitti qubee afaan oromoo barreessuu seeraan sirnaan barreessuu akka dandeessaniif isin gargaaraa. Galatoomaa.